odeeffannoowwan maddeen alaatti argannetti kallattiidhaan yoon darbuu waancaa Carabao England yookaan liigii England arganna. Marsaa mo'atanii darbuu kilaboota 16 hirmaachisuun kaleessa kilaboonni nuusa xumuraatiif darban adda baaniiru. Zarees Liverpool yaaddoo guddaa eegale itti fufeera. Kaleessa Crystal Palace mo'amuudhaan dorgommicha keessaa baheera. Liverpool, Manchester City, Chelsea fi shaampiyoonii dorgommichaa Newcastle morkattoota isaanii injifachuudhaan marsaa nuusa xumuraatiif darbuu isaanii kan ittiin mirkaneeffatanidha. Tapha Anfielditti taphatameen Liverpool gareen Arne Slot filannoo taphattoota goolii eegarraa eegaluudhaan jijjiiraniin hunduma taphattoota jechuun ni danda'ama. Yoo xinnaate gara taphattoota 10 jijjiireera. Liverpool tapha kaleessatiin garuu qabxiin eegamne isaan mudateera. Tapha kanaan taphattoota irra fuuldura kan akka Mohamed Salah, Hugo Ekitike, Isaac hunduma isaanii gonkuma teessoo jijjiiratirraayyuu hin teessifne Arne Slot. Kanaanis tooftaa taphaa dargaggoota waliin kan qindaa'e dargaggoota hedduun isaanii taphattoota kaleessa isaan taphachiisanii 5-4-1 ittisuudhaaf tariitii waan karoorfatanii dirree seenan kan fakkaatu. Liverpool tooftaa 5-4-1 fayyadamanii dirree seenanis 3-0dhaan Crystal Palacein mo'amaniiru. Bara kana keessumattuu taphoota as dhaanan jaaniin torbaniin yeroo jaffaadhaaf Liverpool mo'amuu isaati. Kanaan alatti Crystal Palace ammoo yeroo sadaffaadhaaf ji'a 3 keessatti ji'a 3 guunni keessatti yeroo sadaffaadhaaf Liverpool injifachuu isaati. Premier League Englandin waancaa Community Shieldtiin akkasuma ammoo eda waancaa liigii Englanditiin Liverpool irratti olaantummaa qaban kan isaan ittiin mul'isanidha. Crystal Palace gooliiwwan Ismail Sarr goolii kana keessumattuu goolii jalqabaa daqiiqaa 41 irratti galchanii Joe Gomez taphataa sarara ittisaa Liverpool dogongora inni uumeni daqiiqaa 45 irratti goolii dabalata Ismail Sarr dabalee Liverpool 2-0dhaan Crystal Palace 2-0dhaan Liverpool dursaa boqonnaa bahe. Daqiiqaa 88 irratti Yeremi Pino goolii dabalataa galchee 3-0dhaan Crystal Palace Liverpool injifatee bara kana olaantummaa fi keessumattuu yaaddoo guddaa Liverpool yeroo walitti dhufanii ta'uusaa Crystal Palace kan ittiin mirkaneessedha. Akkuma jalqaba kaasee taphattoota dargaggoota tapha kanaan Liverpool kan inni ittiin fayyadame keessumattuu kubbaaleen gara gooliitti kubbaa kallattii sirrii eeggate yaaluudhaaf Liverpool tapha itti rakkateedha. Taphoota 7 keessaa 6 mo'amuun isaanii ammoo seenaa Liverpool isa gadi aanaa kan ittiin galmeessanidha. Kana booda injifannootti deebi'uudhaaf ni rakkatu jechuudhaan xiinxaltoonni akkasuma taphattoonni duraanii Liverpool yaaddoo guddaa kilabichaa akka ta'e qabxii dhabuun kilabichaa kun kan isaan muddamsiise akka dubbatanii yeroo 10 waancaa kana fudhachuudhaan Liverpool kilaba seenaa qabudha. Waancaa Carabao kana yeroo 10 injifachuudhaan Zareessi garuu naasuu taphoota walitti aansanii mo'atamuudhaa keessaa ba'uudhaaf yeroo itti fudhateera. Tapha kanaan kubbaa kallattii sirrii edde Liverpool yeroo takka qofaadha kan inni gara gooliitti yaale. Olaantummaan Crystal Palacein kan irraa fudhatamedha. Dargaggoota 10 taphattoota dargaggoota ta'an jijjiirees taphachiiseera. Tariitii leenjisichi tapha booda yaanni isaan kennan waliif faalladha. Taphattoonni akka Mohamed Salah, Hugo Ekitike tariitii taphoota itti aananiif Champions League Europa akkasuma Premier League Englandin taphoota itti aananiif sodaatanii akka teessoorra teessisan kan isaan dubbatanii kubbaa harka 58.6 ol to'atee taphateera. Liverpool kana keessaa garuu kubbaa bu'a qabeessa yookaan gara gooliitti deemanii ittiin galchuudhaaf yaalanii hangas mara milkaa'in ture kubbaa carraawwan Federico Chiesa argatee itti hin fayyadamneen. Osoo jennu kaleessa Federico Chiesa akka taphataa sarara fuulduraaatti 5-4-1 yoo fayyadamu sarara fuulduraaatti qofaasaa Federico Chiesa fayyadamee ture. Arne Slot kanas ta'u garuu Liverpool injifannootti deebi'uudhaaf rakkateera. Dheengadda yookaan Premier League Englandin torbee 9ffaadhaan Brentford injifatamuu isaa ni yaadatama. Sanbata dhufu immoo Premier League Englandin amma Aston Villa waliin kan qabu Liverpool itti aansee kibxata dhufu waancaa Champions League Europaatiin Liverpool Real Madrid waliin kan inni taphatu. Itti aansee ammoo Manchester City waliin qaba Premier League England. Taphoonni kunneen sadeen Liverpool fi imala Premier League England bara kana akkasuma dorgommiileewwan jajjaboo irratti Liverpool fi Arne Slot kallattii kaa yookaan ammoo Liverpool gara jijjiirama yookaan kufaatii Liverpool guddummaatti bara kana mirkaneessa jedhamee taphoota eegaman taphoonni sadeen Aston Villa torbee kana Manchester City injifachuun isaa ni yaadatama. Akkasuma ammoo Champions League Europaatiin Real Madrid waliin kan qabu Derby El Clasico injifatee liigicha dursaa kan jiru itti aansee
Manchester City amma tokko wixxifataa jiru waancadhaa fi amma tokko Arsenal waliin morkata jedhamee innis Aston Villaadhaan mo'atame waliin kan isaan walitti dhufanii leenjisichi taphichaan booda akka inni dubbatetti yoo ta'e taphattoota dargaggoota waancaa Karabaa'u kanaan fayyadamuun kooti aadaa Liverpoolii jedheera. Taphoota kanaan dura beekaman Liverpool dorgommiiwwan akkasii baay'inaan taphattoota dargaggoota kan inni fayyadamu. Garuu yaaddoo guddaan Liverpool guyyoota torba keessatti taphoota 3 taphachuun Champions League Awurooppaa, Premier League England dabalatee dorgommiiwwan biyya keessaa birootiin dorgommii kamirratti akka of ilaallu nuuf hin galle nutti ulfaateera. Ta'us garuu taphicha mo'atamuun keenya kun dhiifama waan nu taasisuu miti, dhiifamas waan nu gaafachiisuu miti jedheera. Arne Sloti rakkoo guddaa keessa akka jiran kan isaan dubbatanii inumaayyuu dhiibbaa hamaa keessa jira jedhanii xiinxaltoonni kan isaan dubbatan dabaluunis akka namoonni alaa ilaalanii miti jedha Arne Sloti. Gareen Liverpool kun garee guddaa wayi yookaan garee addaa cimaa wayi akka ta'etti alaa namoonni ni ilaalu. Hanga alaa ilaalan san guddummaan Liverpoolii miti jedha. Wantoonni baay'een kana booda akka fooyya'uu qaban, wantoonni jijjiiramuu qaban akka hin jijjiiramne Liverpool keessa ni jira jedheera. Kunis ta'u garuu amma taphoota injifachuudhaan miira injifannootti deebi'uun dirqama akka ta'edha leenjisichi kan dubbate. Taphataan duraanii Liverpool Steven Warnock tapha kaleessaa kana eega Liverpool mo'atameen booda Arne Slot keessumattuu mallattoon jijjiiramaa kilabicha keessatti wanta tokkollee hin agarsiifne jedhaniiru. Keessumaa jedhan erga inni taphichaan booda filannoo bal'aa hin qabnu yookaan immoo garichi haalaan hin jijjiiramne akka alaalaanan garee Liverpool garee guddaa miti erga inni jedhe Liverpool isa kanaaf garee guddaa miti yoo jedhan isa kanaaf garuu Arne Slot mataasaa deebii kennuu qabaa jedhe. Garee guddaa kan taane maallaqni isaan baasan hoo eessa seenee jedha taphataan duraan Liverpool kun kan inni gaafate. Liverpool maallaqni miliyoona 400 fi paawundi miliyoona 400 miliyoona 50 baase filannoo Arne Slotiin ala taphattoonni dhufan Liverpool keessa hin jiru. Kanaaf Liverpool bakka hin jiru yookaan guddaadha akka hin jedhamne inni jalqaba itti gaafatamummaan kan Arne Slotii jechuudhaan filannoo taphattoota hin qabu taanaan eessatti eenyuun mallatteessifachuu akka qabu Liverpool akka leenjisaatti adda baasee filannoo isaa barbaachisu dhiyeeffachuu kan qabu Arne Slot ture. Isa kanaaf garuu injifatamuu isaaniif sababni garee guddummaa Liverpool osoo hin taane hojiin Arne Slot karaa akka hin qabanne namatti agarsiisa jechuudhaan kan qeeqe taphataan duraanii kun. Taphoota birootiin zaggaan Arsenaal imala injifannoodhaa itti fufeera. Goolii 2-0dhaan Brighton injifateera. Nuusa xumuraatiif darbeera. Gareen Mikel Artetaadha. Akkuma Liverpool inni taphattoota dargaggoota kan fayyadame taphoota kan Crystal Palacein injifatan irraa taphattoota 10 jijjiire taphattoonni murteessoo ta'an teessoo jijjiirrateera teessisuudhaan Arsenal tapha kaleessaa kanaan kan inni taphate. Kanaanis taphattoonni dargaggoonni akka Max Dawman akkasuma Andre Herman taphattoonni kunneen taphattoota ciccimoo Arsenal ta'uu isaanii kan ittiin mirkaneessanidha. Keessumattuu ammoo Max Dawman ga'umsa addaa kan inni ittiin mul'ise taphataa umrii 15ti. Taphataan kun garuu umurii isaatii ol tapha ittiin ifee mul'ateedha. Taphattoota baay'eedha kan qabu Arsenaal. Bukaayoo Saakaa akkasuma immoo Ethan Nwaneri gooliiwwan injifannoo Arsenaal galcheera. Arsenaal taphoota 11 walitti aansee osoo hin mo'atamin yoo imalu taphoota 6 goolii hin keessummeessine. Tapha keessumattuu Arsenaal nuusa xumuraatiin Crystal Palace waliin kan inni taphatu. Kanas ta'u Arsenaal bara kana ittisni isaanii goolii galchuu isaaniitti rakkina akka hin qabne kan ifatti ittiin agarsiisedha. The Citizen Manchester City ammoo ga'umsa Raya Cherkiitiin dabalamuudhaan goolii 3-1 kilaba Championship England keessa jiru Swansea City injifateera. The Citizen dheengadda Aston Villaadhaan injifatamuu isaa ni yaadatama. Gooliiwwan injifannoo Manchester Cityidha durfamaadhaan erga ka'anii booda jalqaba irratti Goncalo Franco goolii Swansea Cityidhaaf galcheen kan Swansea Cityin dursaa ture. Sana booda Jeremy Doku daqiiqaa 39ffaa irratti boqonnaa booda ammoo Omar Mamush daqiiqaa 77ffaa irratti Raya Cherkin daqiiqaa 90 xumuramee daqiiqaa 93ffaa irratti goolii injifannoo Manchester Cityidha galcheera. Cherkin goolii tokko galchee kubbaa tokko minjeessee kenneera. Taphataa cimaa taphichaa jedhamuudhaanis filatameera. Ga'umsi inni tapha kanaan mul'ise yaaliiwwan inni taasisaa ture Manchester City keessatti abdii itti horeera. Tapha itti aanuun Pep Guardiolanis ga'umsi taphattoonni isaanii mul'isan akka isaanitti tole kan inni dubbate.
dirreen ala yoo taphattu jalqaba daqiiqaa 20 hamma 25 keessatti nu muddanii turan warri Swansea garuu ofitti deebinee garichi gara duubatti yookaan durfamaa yoo ture gara injifannootti deebi'uu akka itti agarsiisu kan mul'ise jechuudhaan yeroo 8 waancaa kana fudhachuudhaan milkii kan qabu Manchester City tapha kaleessatiin bara dorgommii kana yeroo lammaffaadhaaf Erling Haaland teessoo jijjiirates osoo hin teessisin kan inni tapha kanaan fayyadamee jijjiirraa taphattoota yookaan immoo filannoo taphattootaatiin James Trafford jalqaba irraa seenee goolii eegan kun Donnarummaan iddoo isaa irraa fudhatamus tapha kaleessatiin carraa taphaa argateera. Manchester City ga'umsatti waan deebi'aa jiru natti mul'isa jechuudhaan The Citizen ammoo nuusa xumuraatiin Brentford waliin ramadameera. Chelsea goolii 4-3 Wolves injifateera. Boqonnaa dura goolii 3 galchee ture. Chelsea kan inni dursaa boqonnaadhaan bahe tapha kanaan Chelsea olaantummaa fudhateera. Andre Santos daqiiqaa 5ffaa irratti akkasumas Tariq George daqiiqaa 15ffaa irratti Steven daqiiqaa 41ffaa irratti goolii galchanii kan isaan dursaa turanii sanaan booda James Gittins daqiiqaa 89ffaa irratti goolii galchanii Chelsea 4-3 kan inni mo'ate tapha kanaan miidhamaan torbeewwan 10 teessoo yookaan immoo dirreedhaan ala taphaan ala kan ture lammiin England Liam Delap daqiiqaa 60ffaa irratti jijjiiramee seenee daqiiqaa 26 booda dirreedha kaardii akeekkachiisaa lamaan kaardii diimaa argate dirree baheera kaardii diimaa 6ffaa bara dorgommii kana Chelsea argates ta'eera. Taphataan kun miidhamarra torbeewwan 10 kan inni ture yeroo lama balleessaa hojjeteeti kan inni kaardii akeekkachiisaa lama argatee dirree bahee gooliiwwan kan Wolves Oraakoo Daaree akkasuma immoo Molar gooliiwwan lama galchuudhaan Wolves tariitii dhiibbaa keessa Chelsea galchuudhaaf sosocha'uus osoo hin milkaa'in kan isaan hafanii egaa Chelsea bara kana rakkoo naamusa taphattoota akka isaan rakkise leenjisaa kilabichaa eegalee rakkinni naamusa Chelsea keessatti fooyya'uu akka qabu tapha ittiin agarsiisedha. Liam Delap tariitii balleessa inni hojjete akka leenjisaan Chelsea Enzo Maresca taphichaan booda dubbatanitti abbaan murtee isa dhabaa fudhatee jedhaniiru. Tapha kaardii akeekkachiisaa itti kennamuu hin qabne jalqaba kaardii akeekkachiisaa ittiin kenname kubbaa miilaa keessatti murteen akkasii hin fudhatamu jechuudhaan Enzo Maresca kaardii diimaadhaan bahu amala taphattoota isaa caalaa abbaa murteetitti harka isaanii kan isaan akeekan yookaan qubatti qabanii kanas ta'u garuu Chelsea kana boodallee daran of fooyyessuu akka qabu kan irratti mul'ateedha. Shaampiyooniin dorgommichaa Newcastle goolii 2-0 Tottenham injifateera. Fabian Schär fi Nick Voltmed gooliiwwan lamaan kan Newcastle galchaniiru. Tariitii Newcastle bara dorgommii kana sara fuulduraa isaanii rakkoo uummata jedhamus taphataan lammii Jarman kun sara fuulduraa irratti hojjaan isaa baay'ee dheeraa kan ta'e meetira 1.93 ol dheerata. Taphataan kun kubbaawwan qilleensarraa akkaan kan inni itti fayyadamuudha. Iddoo Alexander bu'ee hamma tokko Newcastleen bayyanachiisuu akka danda'u taphataa ittiin agarsiisedha. Carraan nuusa xumuraatiin baheen Arsenal Crystal Palace waliin Manchester City Brentford waliin Newcastle Fulham waliin Chelsea Cardiff City waliin kan isaan taphatan ni ta'a. Serie A taphoonni torbee saglaffaa kaleessa taphatamaniin Juventus gara injifannootti deebi'eera. Kaleessa Turiniti Udinese waliin kan taphate Juventus goolii 3-1 mo'ate. Dusan Vlahovic jalqabarraa seenuu danda'a yookaan immoo teessoo jijjiirratirra tura jedhame garuu jalqabarraa seenee peenaalitiidhaan daqiiqaa 5ffaa irratti goolii galchee sanaan booda Frank Getty goolii daqiiqaa 67ffaa irratti galchee Kenan Yildiz daqiiqaa 90 dhume 96ffaa irratti peenaalitiidhaan goolii dabaleen Juventus 3-1 injifateera. Erga leenjisaa isaanii geggeessaniitis injifannoo taphoota 6 booda kan Juventus galmeesse amma Luciano Spalletti leenjisaan garee biyyaalessaa kan Italy fi kanaan dura Napoli waancaa liigitti deebise amma Juventus leenjisuuf walii galeera jedhameera. Kun isaaniif carraa gaariidha. Akka miidiyaaleen Italyidhaa jedhanitti Luciano Spalletti walii galeera. Juventus waliin mallatteessuu qofatu hafanii har'a yookaan boru ifatti leenjisaa Juventus ta'a jedhameeti kan inni eegamu. Juventus egaa injifachuu isaatiin qabxii sanallee fooyyeffachuudhaan sadarkaa gara 5ffaatitti ol siqeera Juventus jechuudha. Roomaan goolii 2-1 Parma injifateera. Napoli waliin tariitii garaagarummaa isaan qaban amma gooliidhaan yoo ta'e wal qixxaataniiru. Morkiin seeree Itilii bara kana kan Roomaa fi Napoli hangam akka ga'umsa yookaan cimina isaan jidduu jiru akka itti mul'isedha. Yaanis Hermoso fi akkasumas Artem Dubravka gooliiwwan
kan Roomaadhaa galchaniiru. Kanaanis Roomaan amma taphoota sagalirraa qabxii 21 walqixa Naapoolii waliin kan isaan gaatanii Inter Milaan 3-0dhaan Fiorentina injifateera. Tapha kanaanii Hakan Calhanogluun goolii 2 tapha peenaalitiidhaan galcheera. Pepe Susaki goolii sadaffaa kan ittiin dabaleen qabxii 18 gateera. Inter Milan Common 3-1 Hellas Verona injifateera. Keessumattuu Cesc Fabregasin kan durfamu Common kilaba jabaa ta'uusaa kan ittiin mirkaneessedha. Bologna fi Torinoon qixa kan isaan baane. Waancaa Jarmaniin Bayern Munich injifannoodhaan itti fufeera. Goolii 4-1 Cologne injifateera. Harry Kane goolii 2 galcheera. Luis Diaz fi Michael Olisen gooliiwwan hafan kan galchan yoo ta'u, Bayern Munich taphoota 14 hunda injifachuudhaan bara dorgommii kana liigota jajjaboo Awurooppaa keessaa kilaba jalqabaa ta'eera. Bayer Leverkusen 4-2 Paderborn injifateera. Alejandro Grimaldo akkasuma immoo Jeroen Kwanzi, Ibrahima Mete fi Alex Garcian gooliiwwan kan Bayer Leverkusen galchaniiru. Liigii Firaansiin PSG'n qixa baheera. Keessumattuu bara darbe taphoota walitti aansee injifachuudhaan garaagarummaa bal'aadhaan liigicha dursaa kan ture PSG'n bara kana itti ulfaateera. Kaleessa qixa bahuu isaatiin amma qabxiin isaan Monaco waliin qaban garaagarummaa qabxii tokko qofa ta'eera. Taphoota 10 irraa qabxii 21 qofa walitti qabateera PSG'n.